Aree homaan jirre keessaa dhufe. So ani waa'ee jireenya hawaasummaa kana baay'ee wannan irraa beekuun jiru. Jireenya hawaasummaa ani beekullee jiraate maatiin galgala wal ga'ee hibboo fi mammaaksa walitti himee ibidda marsee isa taa'ee waa waddatee nyaatu beeka malee sooshaal laayifii galgala dhiirri wal geettee yookaan dubartiin wal geettee waliin odeessanii wal hamatan kanan beekurra. Isiin maan naan jettee galgala mana kee yoo dhufan amma akkana walitti qabamanii hiriyoonni dubartiin maal ati teessee buna dhaabdaa naan jette. Ani waan akkasiisanii hin beekullee keessatti illee guddannillee godhuullee waan ani hin barbaanne keessaayyii jedhe yoo yeroo yaa dirqama jaarsa ka gammachiisus taate wanti sun torbaanii yeroo takkaa jedhe malee galgala rabbii namni mana kiyya taa'a. Ani yeroo ofiif hin qabu. Wan sana maanguutu battaaqsa. Yeroo hunda sanamma wanta tiyyateerraa laa waan hin jaaladhe maali ni beektaa? Galgala ibidda shidaniiti madaba maddii tattaanii waa nyaachaa bocixabachaa ittiin wanni takka hin jiru. Jaalalti akkasiin mi'aawaa jettee waan akkasitti ammoo biyya garanaa ammoo amma fakkeenyaaf biyya ambaa kana keessatti hundi isaa mobaayila ofii qabatee yookaas hundi isaa jimaa qabatee ati buna dhiiftaa bunni dhume isinii buusuu idaamaan nyaatte intalli Haji Ibraahim Ajji. Dhaggeeffadhu. Hoggaasaniillee akkam gootanii beektaa Habibtiitiya. Laa silkii isaa fuuteetuma onlaayinii cufta. Teetillee onlaayinii cufteetuma saayilentii gootee akka namni dawwalee isin arganne gooteetuma seree gama jalaa keessa. San booda fandisha keessan godhattanii buna keessan danfifattanii. Isiin barnu bichaan jenne. Allah osoo nu Suusaan dhaggeeffadhu. Suusaan rakkoon jiru eessatti ashittiittini maan isiin hin hubanne. Amma ashittiini biyya kana hin dhufti Kaayiroo. Yeroo isheen Kaayiroo dhuftu Hamzaan harka baay'ee qaba nama hedduurraa gammachuu namaa gadda namaa hedduurraa jechuudha hirmaatee beeka. Kanaa jennaan gaafa isheen Kaayiroo dhuftu namni baay'een jechuudha biyaansi nama 20 haga 30 jechuudha yaa'ee dhufee gammachuu isaarratti argamuu hin dhiisu. Guyyaa sanan hin fedhuu jette. Kun dirqamaan jedheeni ashittiidhaan. Maaliifi namni dirqama osoo hin ta'in akkaataa jira gaa. Namnumti jechuudha waanuma dhufu ittiin fakkaatu. Yoo dhufee kanatti na simate Hamzaa qofti dhufee na simate an hirra fareenaan jette yoo namni dhufu. Ani yoo siin rafte immoo namni hin arrabsaan inni illee itti gadda maaliif hiriyoota koo biratti na saalafachiiste hiriyoonni koo dhufanii bishaan mallee dhiyeessuu fi yookaan immoo yoo illee dhiyeessuu dhiiste amma isheen keessummaadha. Gaafa keessummaa kana isheen dhufte gammachuu ishee irratti argamuu dhufe nama dhiistee rafuun likkiidha. Ni rafanii dhokodha. Raftu isiinuu raftu. Hamzaan hangaadha dhageeffadhu. wajjin dhaabbattee oltee buluu qabdi. No akkasii miti dhageeffadhaadha. Hamzaan eenyu gaa? Dura Hamzaan eenyudha bar yoo Hamzaan dhiira dayyuusa ta'e sirriidha. Keessummaa akka itti keessummeessitu ni wallaalchisi. So inni nu abshaala kana itti himata ni barsiifata. Hamzaan dhiira dubartii tuffattullee miti. Itti mee bara mala Hamzaarraa jechuudha inni illee waan hunda ni barsiifata. Nama obsa qabu, sabrii qabu, jaalala qabu si galee waan ta'eef isiin ni barsiifata. Isiin illee shaaxira nama dafee dubbiin galuu fi wanni takka ittiin ulfaattu. Ammallee nama baadhachuu danda'us. Mallee maal jette beektaa? Amma fakkeenyaaf akka Kaayiroottiin jedheen ansi dura heerumee kun reediitti argee miidhaayifii jira. Torbee tokkoon jedheeni torbee kamisa torbaan irraa jechuudha guyyaa tokko wal gahanii shaafaa jedhu jimaa kanan qaamu yeroo sanatti bunallee danfistee fi ija jabeessuu qabdaa. Shaayii danfisuu fi qabda yoo caatiillee qaamuu dhiistee jennaan. Maal isaan barmee laafa shaayii fi bunatti guurtuuf? Jechuudha. Ani fedhii kee namni Dirqamaree keessummaa wiikandi isa yoo barbaade gabba'uu barbaada ani keessummaa jedhee dhiirri takka wal geetteef bunaaf shaayii ka itti guuru ani idaa wayii qaba. Kun biyyumallee jira bar keessummaadhaaf buna danfisuun hin jiru biyya. Laala yeroo sanis yoo ta'e hunda matamatatti qabdi baraada matamata qabdee danfistee fi shaayii gurraatti fi shaayii adii bunaa wajji buna gurraachaa fi bunaa adii danfistee taa'ee mana sanii baha because ani maaliif dhageeffadhu sila hin jaalanneef eessa baata shaayii hin baatu dhageeffadhu siifin hima taa'i hin deemi
ربما بس عائلة إنما درجة كوني جالسة كي Ustee dhaggeeffadhu ashittiitiya. Maaltu ibidda gizee meeqa qabsistee dhaamsu sigee? Shaayii adii fi gurraattii barraada xixiqqaatti danfistee buna gurraachaa fi adii danfistee fi buna goggogaa biratti hafooytee barcaa ajaa'ibaa yeroo sun keessa mirqaansina. Isaan erga mirqaananii suquuwwan kamaadhaan arti haadha tiyya. Asittuu yoo birattuu jira. jettee bar bira teettee buusaa fi ooltaa jettee bar. Maaliif buufatan haadha tiyya? No, buusaa ooltan jennaan akkaataa isaa itti mujjira yeroo keessummaan dhufe akkatti keessummaan simatanii amma fakkeenyaaf dhugaadha akka Suuzaan jette kana jechuudha feermuzii afuran tokko qabaannaan tokkotti aannan tokkotti buna gurraacha tokkotti shaa'ee danfistee tokkotti immoo niskaafee kana danfistee keessaa fi yeroo fedhanitti jarri kan fedhan irraa namni tokko jira kan gurraacha buna gurraacha dhugu ijoolleen jiranii ijoolleen harargee buna aannaniin dhugu. Dabbi gadhiin taloo waan itti teessee isaan gabbara waltuuf hin jirtu waayee. Guyyaa tokko kamisa amma fakkeenyaaf dirqama mana keenya yeroo dhufan an kana hunda godhe yeroo immoo taraan mana ashittii taanaan mana ashittiitti qamaanu yoo isheen kanan godhini amzaan jala saalfatare inde akka maqaan ishee badu feetu. Ashittiidho. Ashittiyee. Akkaataa abbaan jaarti akkam jaanga akkaataa abbaan itti qabateedha. Ana masirraa yeroo jalqabaatiif dhagayaa jira iyyuu hin qamaa isaatu ani hin qama'u wanti maa jedhamu afaanii nuun tuqunaan jedhe soo gaafsan kana akseeptu godhu hidoon haa bitaa. Laala ashittiitiya. Ati naa dawwaliti balada harargeedhaa barcaa aartiisiif nima sanbooda ni gootaa fi inni nu ofii isaatiifu mana hulaa manaa akka gadi hin baaneedha. Ashittiyyee kushinaa yoo kushinaa deete narraa turtee dafii hoottu bakka kushinatti sun dhufa mana fincaanii si'a dhadhaqa saarona si'a dhadhaqa mana riibaa si'a dhadhaqa si wajji gabba sitti hidhamee deema siin addamboo waan asiin jechuudha. Waamamee ka waan dalaguu qaba jireenya ofii keessatti waamee gaasitti ni asaasimna garaalle. Indee baali koo maanninyaa'u baal jechuudha dhiirri kamittuu mana dhiirri kamiyyuu addunyaa kanarraa dhiira jedhamee jechuudha mana isaatti mana bultii yeroo qabatee tidaarii qabatee jechuudha manaa wajjin jiraatu mana isaatti nugusa ta'uu fedha bakka si jammar kabajaa akka nugusaa fedha si jammar waan inni fedhu kanaa innaan Nugusa ta'e Nugusa laa dhaggeeffadhu nugusa laa isa qoftiin nugusa miti ati haa gabra taatee inni nugusa ta'uuf hin jirtu haadhati. no Wanta kaasaan wal qixa. ati nigistiidha inni nugusa. Wal qixa dhaggeeffadhu yoo inni sirraa ture abbaa warra kiyyaa sinirraa tuftee jirta eessa jirtetti. Inni sirnarraa tuftee jirta eessa jirta jaan. Wanni inni nugusa ta'e ati gabra taatuuf tasuma hin jirure. Gabbummaa miti. Inni nugusa ati nigistii akkasitti. Negistii fi nugusii kanas waan beeku kan afaan kanalleedha. Garuu ammoo amma fakkeenyaaf inni kabajaa mootiif fedha. Dhiirri tokko jechuudha mana isaa keessatti dhiirri kamuu jechuudha. Shamaraatu kabajaan feene yaa geessi tureetiyya. Shamarilleen kabaja nama fedha. dhiira kiingii dubartiin ku'een. Akkasii Ingiliffaan eettimi Kaanaadaa jirtimi Suuzaaniin galaafama. Wallaan waaqni isin balleessin ijoollee teenya. Garam deemaa jirra. Siduu naammanni uummata gaxarii dhiisii no namni jaalala hin beekne hin jiru. Namni jaalala hin beekne hin jiru Suuzaanis hin qalladdi jaalala dibban gootee beetti ashittiin illee fiqirii sirriitti hin beetti akkamitti jechuudha namni jaalala keessa darbu. Sila jaalalli waan nyaatan immoo waan dhugan. Allahu akbar yebaasattaan taa'e. Anaan illee gaafii kiyya. Ani mucayyoo tanan jaaladha. Wayii yani akkatti an jiru understand godhetti jiru understand godhe. Cinqaa kana baay'een jaaladhu namaan kiingi jedheeti yaadu nama jaaladhu. Jaalalti osoo aanama akka mataa kiyyatte jaalalti osoo bifa qabaatte Jawaar Mohammad fakkaatti turte garuu. bakka jaalalli. Isma jaalalli. Bifa biraan qabu jaalalli isarraa si qabe bakka akkasuma jechuudha. Yaa Rabbi Allah. Ani kasiin jedhu dhiyoo tana wanni tokko viidiyoo tokko gadhiistee jirta intala baadiyyaa. Are you okay? Tamisiin. Akkanumaan jette moo maa inni maal taate? Tamin jee. Afaan Amaariffaatiin maal jette isa?
depression ustagabba manam kajatu tok. Osman TikTok keessa deemu jiruuti. Hirribaan nadi deelkan sanni beekani qabbanaa. Saalonii dhaqnaaf oowwulti mana hirribatti sun. Waggaa lama qofa kennaa. Waa'ee jaalala ani waggaa lama kennuuf ashittiidha dhuftee jireenya kana gaafasiin eerpoortii irraa hadda buute. Wallahi dhaggeeffadha. Isinuma warra jaalala beena jettanii olii gata horiitan kana dachaa dhibba takke isinirra beekte ashittiin. Kanaaficha Amma tokkoon kennuuf irraa baratan booda. waggaa lamaa miti torbee tokkoon kennuuf yoo isiin jechuudha maqaa ittiin Hamzaa yaamtu dhabdee rakkattee akka kiyyaa dhuftee laayidii seentee maqaa itti naa moggaa saamee maal jedhee hayaamu maqaan baay'atee wal narkaadha yoo isiin hin jedhin. Sidona ati beeb jedhin beeb. Ayyaay mucayyoo tana. Maqaadhaan waamaniif Oy anaat ashittii. Habibti gizee siraa gabbuute. Da'aa tokkoon si erga jee gizee siraa gabbuute. Naada walishi. Kamaal nama godhu. Astaghfirullah ilaahi. Anis si dawwalu. Akkam nama godhaan si dawwaluun fedhaaf. Dawaa na jala deddeemu kananis dawaa sana baruun fedha kaande. Sudah dawaa beene nutu qaada dhiirame kan tameef jala yaafnee meedhiisa. Kana qawwee kan hin jedhe bar si jammar maal jedhu beektaa qaalluun ofiif hin beektu xonqaa ila raasaa yaqin jettu biti yamaat. Dhiira akkatti qabatanis ni hoo? Hanga beekudha jechuudha. Dhiirri gowwaadha. Ashitti amma gorsa tokko qofa jechuudha jaallattus jibbitus osuma sididuullee bishaan. Gorsi namaa nan seenu garuu hima jedhee tumuun daabu. Ani jechuun borkaleessa ahaa inni siidunaan dubbattee turte kana akkumati jettuuf malee waan dubbatu. Roomaa naan galu. Anatu gorsa biraa gala malee gorsi naan galu. Maal kun maal mataan jabaatin afaan hin jabaatin amma na dhagayiiti gorsi ansiin jedhe baali beektaa an jireenya makana jireenya kaayiroo kana xiqqoo siirraa koorsii si kennu barbaadee jireenya kaayiroo wanni jedhamu hin jiru jireenyi talafaati jireenya kaayiroo adda wanni jechisiise hin jiru ilma namaattu keessa jira jireenya kaayiroo kanaa fi jireenya keeniyaa kana rabbiin itti fedhadhu dhugaa rabbi. Jireenya kaayiroo wanni jedhamu kan Dubai qobaadha kan kaayiroo qobaadha kan Kanaadaa qobaadha kan Ameerikaa nama fakkeenyaaf namni gariin akkam beekta namni hedduu nama jireenya kaayiroo biyya baqaa keessa jira maa akkana taate biyya baqaa kaayiroo situ waan san godhe malee babu. No, I be a one godin murtiran gahini asitti me gaafa deemte argite fa wanna jetta. No, I mean dimma qarshi osoo ta'e dimma qarshi osoo ta'e wanti kaayiroo wanni tokko kaayiroo yoo hojjetame yoo badelle no kaayiroo jiranii bar. No ta'uun qabu wanni takkallee baduun qabu maa ilma namaatiif waa balleessu sila ta'e. Amma wanti qabdummaa dura buutee jechuudha ashitti. Saalfiin kunii fi kidimaan kun akka sirkaan banne amma hiriyoota kee nama 5 ja'a guyyuurraa affeera akkatti kaaddaman kana bicoosii koorsii fudhadhu. No, an kaddaamumaa fi miti kadeemu bultii ijaaruufi. Akka sanaan bar yoo akkas ta'e bare like isiifillee ma wanni mindaa baatii muruu qaba bar yoo kana kaayiroo keessa nama kaddamtu ta'e. Kaddaamumaa fi miti an kadeemu bultii ijaaruufi. ilma argachuu. Asitti ati waan gootu siimuu fidadhu Hamzaa gara Dubaay fidi dhufinati gara Kaayiroo. Hin dhufa Kaayiroo masal dhufa Kaayiroo ma jedhan taarika jijjiiree isin argisiisuu barbaada. Seenaa dalagu inna sinbade. Yaadin yoo nuti si jijjiirree jechuudha. Siiduunaa wajjiniin laayivii irra noolle nalaalle. No wallahi ani no hayyaw haalli jedhu. Ati gaafa dhufte fooqii 5ffaa galta 6ffaa galta ani 5ffaa jalan jira gubbaaf jala teenyee waliin geema taban waliin haasofnu kana boo. So it is okay haasawna haasawina barrafuudha. Garuu yoo haalli kajabaatu taate safara jijjiirachuudha. San booda in argite jechuudha jireenya welcome back. Jireenyi bakka itti jijjiiratu naatu siimeshi. Zaati kalaasi waakii safara baadiyyaa dawaa jette san nuu himee beekuu feena. Keessaan kottu akkanatti miti. Okay.
Ashitti ela kaayiroo jechuudha torbeetti guyyaa tokko dirqama hin qaamamaa yeroo qaamtummoo bunni nama keessummaan hin dhufaa qophaa hin qaamamu barcaan qophaa namatti hin tolu hamzaan qophaa qaamuun jaallatu dirqama yaa intala namaa ani intala guyyaa takka jimaayyuu eega magaalaa bahee ijaaran baala bulee ati hin qaamin garuu isaa